Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonnii fi kabajamtoonni maatiiwwan chaanaalii Sikkoo App hundi keessanuu baga nagaa taatanii isiniin jedha. Anjamee Orootuubidha. Raanta namoo gara chaanaalii Sikkoo App dhufeen jira. Egaa Sikkoo App subscribe godhaa fi mucaa kana jajjabeessaa. Mucaa kan bareeda barnoota haaraa isiniif bareeda isiniif kennaa jiru jechuudha. Mucaa kana like godhaa fi viidiyoo amma dhumaatti daawwadhaa fi share godhaa wal jajjabeessaa. Raanta namoo onlaayinii rakkateettanii paaspoortii keessan haala salphaa ta'een yeroo muraasa keessatti argattanii fi itti guuttattanii isiniif qabadhee dhufee jira. Hordoftootaa fi kabajamtoota Sikkoo App. Egaa hamma dhumaatitti hoo viidiyoo kana daawwattan isinillee kan irraa barattanii fi kan akkaataa itti guutattan itti argitan ta'a jechuudha. Hordoftoota keenya egaa chaanaala kana akkuma dura jedhee subscribe godhaa, like, share godhaa. Haasaa odoo isinitti hin dheeressinii gara barnoota kanaatti seenaa daawwadhaa. Egaa hordoftoota keenya bakka kana dhufnee jirra jechuudha. New passport maal jedhee nuuf fidaa paaspoortii haaraa barbaanna waan ta'eef ni paaspoortii naani egaa Oromiyaa keessa jiraanne bakka kanatti Oromiyaa jennaani naannoo biraa jennaan Adaamaa jennaan jechuudha. Adaamaaf Jimma jira. Ishii kabira ammallee kanallee Adaamaa jennaani bakka fudhannoo jechuudha. Kunillee Adaamaa ofiisii jennaani Adaamaadha waan ta'eef Adaamaa boonaa jechuudha. Oromiyaa waan gunneef amma ji'a faranjoota bara 2022 kana keessa jechuudha. 2022 kana keessa Januaarii ji'a dura kana keessatti yeroo torba akkas guyyaa ja'a free jechuudha kan nu qabachuu dandeenyu jechuudha paaspoortii kana baafachuuf. Egaa akkasumas Febraarii illee ilaaluu ni dandeenya. Egaa guyyaa barbaadan guyyaa isinitti mijate keessa ilaaltanii guuttattu jechuudha. Hordoftoota keenya kabajamu ka hordoftoota Sikkoo App. Egaa akka barbaadan filattanii booda Febraarii illee ji'a Januaarii Febraarii ji'a hundaayyuu keessa kan barbaadanitti achi fageessitanii as dhiyeessitanii guutuu ni dandeessu. Guyyaa free jechuudha. Guyyaa iddoo daalacha itti isiniif godhe kana irratti jechuudha. Kan barbaadan irratti isaan booda sa'aatii barbaadanitti afternoonii morning ganama moo galgala sa'aatii akkamii isiniif haa ta'u jedhee isiniif gaafata. Sa'aatii isiniif mijate sa'aatii isiniif tolu guyyaa isiniif tolu isintu beeka waan ta'eef guyyaa isinitti tolu kanneen keessaa filattanii guuttu jechuudha. Hordoftoota keenya egaa ani namaaf guutaara waan ta'eef kan barbaade guutaa isinis kan barbaadan kan guute guutina kan isinitti tole Febraarii ji'a barbaadan ooftanii filachuu dandeessu booda neekisti jettuun jechuudha. Asitti eega nuuf dabarsee booda maqaa keenya nu gaafata. Maqaa keessan isa sirrii kan waraqaa eenyummaa yookaan kan waraqaa dhalootaa irra jiru guutu jechuudha. Asitti last name irratti immoo kan abbaa keessanii akkasumas kan itti aanu irratti akaakayyuu keessanii jechuudha. Egaa akkasitti eega guuttanii hordoftoota keenya eega sirrii waraqaa sirrii baafadhaatii waraqaa dhaloota baafadhaa jechuudha. Isarraa guutaa irraa laalaa guutaa jechuudha. Kan biraa immoo asitti Amaariffaan guutuu qabdu jechuudha. Maqaa gubbaa irra guutan maqaa keessanii kaastanii akaakayyuu keessanii guutuu qabdu jechuudha. Amaariffaanii dirqama kunillee dirqama jechuudha. Iddoo tuqaa diimaa qabu kunni dirqama jechuudha. Dirqama guutamuu qaba jechuu isaati. Bakka kaawwan immoo optionaalidha rakkoon qabu. Optionaalidha irra dabaluu illee ni dandeessu. Bakka kaawwan iCard kan jedhu jira asii gaditti. Iji keessan akkam fakkaata, rifeensi keessan kan akkamiiti isaniin guutina barbaadan isa bakka tuqaa diimaa bichaadha. Bakka guutaa kana bicha guutaa. An fakkeenyaaf gubbaa irratti guutee ani amma Amaariffaan guutaadha jechuudha. Kun dirqama guutamuu qaba. Maqaa keessan Amaariffaa fi kan waraqaa eenyummaa yookaan waraqaa dhalootaa irra jiru san waraqaa yeroo dhalootaa waajjiraas argachuu ni dandeessu, gandaas argachuu ni dandeessu. Qarshii 50 qofa jechuudha. Qarshii 50 akkas dhibba hin caalu iddoo naannoo ol caalu hin beeku malee. Egaa kan biraa waraqaa eenyummaa qabaachuu qabdu. Paaspoortii kana baafachuu jechuudha. Salphaadha. Hordoftoota keenya daawwadhaa gamnumaatti daawwadhaa. San booda guutaa anamma takkaan qocaara Amaariffa waan taateef takkaan qocaara wajjin qonya Amaariffa kana baay'ee waan naan jenneef takkaan qocaara jechuudha. Keessaa lallaallee barbaanne guutaa irra waan ta'eef nuuf obsaa. Okay hangasitti fataan wajjin jijjedhaati nuuf obsaa takkaan qonya guunutti guunne fidneeyyuu. Egaa wantoota biraallee ka guuttantu jira asii gaditti. Isa sirrii guutaa hordoftoota keenya akka tasaasoftaniitiin karaa faallaa hin banne hordoftoota Sikkoo App Anjamee Orootuubidha. Chaanaala Sikkoo App irratti adda viidiyoof dalagaa fi jira jechuudha. Egaa guutee feera akkana gad dabartu jechuudha. Ammallee asitti phone number lakkoofsa keessan galchuu qabdu jechuudha. Dirqama kunillee lakkoofsa keessa 9 irraa galchitanii galchuu dandeettu. Duwwaa dhiistanii 9
38 akkas jettanii galchuu ni dandeessu. Lakkoofsa keessan jechuudha. Kan galchuun galchina akka keessanii guuttadhaa isin maqaa keessanillee agaruu asirraa fakkeenya godhachuu ni dandeessu jechuudha viidiyoo kanarraa. Egaa yuutubaroonni hedduus hojjetanis egaa isin ammoo akkanatti karaa sirriidhaan guuttadhaa. Yeroo dhiyootti paaspoortii keessan argadhaa. Akka yoo deemtan isin tursiisuudhaan asitti ammoo bara keessan guuttan bara 19 akkas bara keessan jechuudha. Isa sirrii kan waraqaa dhalootaa jiru yookaan keessa sirrii guutuu jechuudha. Isa sirrii gubbaa irratti bakka nama godhe kana irratti guyyaa keessan guyyaa akkasumas bara fi ji'a dhalattan isa sirrii guutuu jechuudha. Isa waraqaa irra jiru guutuu dandeessu jechuudha. Asirratti sirrii ta'uu baatus ni guutuu jechuudha. Waan bira tariif diimaan ibsee bira dabaruu hin qabdan jechuun kun illee optionaali miti sirriidha guutamuu qaba. Kun ammoo Itoophiyaa nama Itoophiyaan yookaan lammii Itoophiyaa kan ta'e qofatu wanta kana fudhachuu qaba. Bakka kanatti ammoo male yookaan female dubartii yookaan dhiira yoo ta'u kaawwata kanatti ammoo fuutee maali ijaarsa baawuraatti maal jeesi gaafata kan barbaadde guuttee bira dabalta single jedhee ni jira jechuudha amma. Fi san booda yoo guuttanii fixan next jechuudha. Hordoftoota keenya kaawwan dhiisuu ni dandeessu. Kanneen guuttanii ni gaa kaawwan ija keessan kalarii ija keessanii kalarii rifeensa keessaniidha isa dhiisuu ni dandeessu rakkoon qabu. Kana ammallee isiniif fida Oromiyaa jechuun bakka kanatti egaa magaalaa bakka dhaloota keessanii anama Koojii jedhee ni jira jechuudha. Sikoo app waan ta'eef sikoo appiin boqojjiidha. Egaa amma asitti ammoo namoota ispoonsarii isinii ta'an abbaa keessan haa ta'u maalii haa ta'u amma faazar jedhee ni jira. Faazarii maqaa isaa guutaa fi jedhee jechuudha. Faazarii maqaa isaa kan ispoonsara ta'e ibsan maatii keessaa ispoonsar maqaa guutuu jechuudha. Diteelii isaa guutuu asitti maqaa abbaatii fi maqaa akaakayyuu keessanii kan barbaadan guutuu dandeessu asitti. Egaa san booda kana olooftanii ni kisteessitu jechuudha. Bakka kanatti hordoftoota keenya fixuu geenye nuuf obsaa madiqishuuf isteepii 2 akkasitti tara. Peejii 32 jedhee isiniif fida. Peejii hagamii barbaaddu peejii 32 qofa jira waan ta'eef peejii 32 kanarratti next gootu kan daddafee isiniif bahu peejii 64 illee jira garuu peejii 32 nuuf fide peejii 32 kan qabu paaspoortiin kun next jettuun jechuudha. Nuuf barbaadaa jira ni obsitu. Akkaataa neetworkiiti baay'ee garuu neetworkii illee barbaadu waliqoo waan neetworkiin hin jirreef malee konekshiiniin baay'ee waan hin jirreef malee yoo isin daddabarsaa bootamuun dhattuuyyuu yoo biiziin ta'uu jechuudha irra guddaa daddafee isin dabarsaa. Egaa akkanatti isin dabarsaa jechuudha. Amma bakka kanatti waraqaa keessanii waraqaa eenyummaa footoo kaastanii booda meeggaabaaytii tokko gadi kan ta'e meeggaabaaytii tokko gadi jechuun isiniif galaame kiibiidhaan meeggaabaaytii tokko gadi kan ta'e bakka isa asirratti footoo kaastanii booda egaa hordoftoota keenya wanti isinii kaameraadhaan kaastan meeggaabaaytii 2 akkas ta'uu danda'a. Isin ammoo appilikeeshinii wayiitiin sirreessitanii meeggaabaaytii tokko gadi gootanii fi irra galchitu jechuudha. Footoo seeraa kaastanii kan biraa ammoo waraqaa dhaloota keessanii namni hin beekne jiraatus namoota kamuyyuu gaafattaniiti argachuu ni dandeessu jechuudha. Waraqaa eenyummaa kana waraqaa dhaloota kana gaafattanii footoo kaastanii isallee meeggaabaaytii tokko gadi kan ta'e ergituufiin jechuudha. Amma fixnee jirra. Egaa asitti akkaawuntii birrii qarshii ittiin galchuuf nu ergee jira. Isa qabannee too deemnee baankiitti sa'aatii 2 keessatti galchuu qabna jechuudha. Sa'aatii 2 nuuf kenna. Sa'aatii 2 keessa xumuruu ofii qabna. Egaa akkuma argitan wantoota hundaayyuu isiniif piroosesiin keessan isiniif guutamee jira. Maqaa maalii hundaayyuu kan duratti sun akkanatti isiniif tarreessee isiniif fida guyyaa isin qabattan wajjin jechuudha. Iskiriishuutii kaastanii akka hin dagannetti kaa'achuu qabdu jechuudha. Akka hin dagannee egaa maal jedha biseetanii guyyaa 15 dabarsitan taanaan qarshii 150 akkasumas guyyaa 30 dabarsinaan qarshii 300 adabamtuu akkas waan jedhu jira. Guyyaa kana dabarsuun qabdanii dhaxxanii fudhachuu qabdu jechuudha. Paaspoortii keessanii kan biraa immoo baankii sa'aatii 2 keessatti qarshii kana kaffaluu fi baanaan siistamni amma guutame kun ni badaa jechuudha. Hordoftoota keenya amma dhuma viidiyoo kanatti nu faana daawwachuu keessaniif wajjin turuu keessaniif isin jaalannaa isin kabaja Jamii Orootuubiidha. Chaanaala kiyyaas sabiskiraayib naaf godhaa. Chaanaala Sikoo Aappii mucaa kanas jajjabeessaa isin jedhaa. Nagaumaan gamanaan nagaa isin dhaabadhaa. Koomenti irratti yaaduuf ka'a.